Gaafin kiyya akkana. Akka Qur'aan irraa hubannetti ilmi namaa hundi Aadamii fi Hawwaa irraa dagaage. Ilmi namaa akkamitti walirraa dhalaa ilmoo argataa dhufe addunyaa tan guutuu danda'e. Akkamitti yaad kan fudhachuu dandeenya? Obboleessi wanti na gaafate akka Qur'aanni nu himutti ilmi namaa Aadamii fi Hawwaa irraa dhufe. Nageenyi Rabbi isaa lamaan irratti haa jiraatu. Ilmi namaa kun cufte akkamitti dhalate? Wanti inni jee sirriidha. Akkuma Qur'aanni suuraa Al-Hujuraat suuraa 49ffaa aayaa 13ffaa irratti jirutti يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير which means yaa namoota nuti dhiiraa fi dubartii irraa isin uumne akka wal beeytaniif jecha sabaa fi gosa adda addaa irraa isin taasifne Rabbi biratti irra kabajamaan keessan kan Rabbi sodaatu. Aayaan Qur'aanaa kun nuti namoonni amma jirru kunniin lubbuu Aadamii fi Hawwaa irraa argamuu keenya nuuf hima. Gaafiin kee ilmi namaa achi booda akkamitti dagaagee kan jedhudha. Ijoolleen akkamitti dhalatan kan jedhudha. Aadamii fi Hawwaa irraa ijoollee hedduutu dhalate. Keen Haabilii fi Qaabil kan Qur'aana keessatti ibsamanii fi kanneen birootis ni jiran. Waan kana hubachuun salphaadha. Achi booda hoo akkamitti walirraa horan? Karaa biraatiin wanti gaafatuu barbaadde waa'ee inseeti yookiin ammoo maatiin wal fuudhuuti. Obboleessi obboleettii fuudhuu danda'a kan jedhudha. Seera Rabbii ilma namaatiif diriirseen wal qabatee seerri bu'uuraa tokko qofa. Wantoonni tokkichummaa Rabbiitiin wal qabatan salaataa fi kanneen birootis takkuma. Haa ta'u malee wantoota yeroo irratti hundaa'anii jijjiiramanii jiran. Arraan tana akka kitaabban amantii hundi barsiisanitti Qur'aanaas ta'ee macaafaan obboleeyyan wal fuudhuun haraame. Kana jechuun obboleeyyan lamaan wal fuudhuun dhorkaadha. Haa ta'u malee yeroo Nabi Aadam alayhi salaam sanitti seerri kun hin hojjetu. Yeroo sanitti wanti dhorkaate obboleessaa fi obboleettiin yeroo tokko dhalatan lakkuun wal fuudhuudha. Garuu yoo yeroo garagaraatti dhalatan obboleessi obboleettii ta'an fuudhuu ni danda'a. Sun seera yeroo saniiti. Sababni isaa ilmi namaa baay'achuu qaba. Boodarratti ammoo seerri obboleessaa fi obboleettiin yeroo garagaraattis dhalatan wal fuudhuu hin qaban jedhu dhufe. Seerri amma jirulleen kanuma. Sababni isaa Qur'aanni suuraa Al-Maa'idaa suuraa 5ffaa aayaa 3ffaa irratti akkana jedhe. Amantii teessanarra isiniif guutee jira. Amantii Islaamaas isiniif jaaladhe jedhe. Jaarraa 14ffaa dura eega aayaan kun buufameen booda wanti Qur'aanatti dabalameen jiru, wanti irraa erefamees hin jiru. Waan jiru hordofuun dirqama. Haa ta'u malee seerri yeroo durii muraasni kan arraatiin garaagarummaa qaba. Yeroo Aadamii fi Hawwaatti obboleeyyan yeroo takka dhalatan wal fuudhuun dhorkaadha. Saniin ala ni danda'ama. Ilmi namaatis haala saniin wal hore. Kanaatu arraan tana akka biliyeena 6 caalu nu taasise. Deebisaasiif kana jeetiin abdadha. May we move now back to the middle row? Here, over here in the front. Waa'ee jannataa fi azaaba akkamitti murteessuu dandeenya? Namni kun jannata seena, kun ammoo azaaba seena jennee karaan itti murteessinu jira. Dalagaa isaanii ilaallee jannataa fi azaaba seenuu isaanii murteessuu dandeenya. Dalagaa gaarii yoo dalage jannata seena, amtuu yoo dalage ammoo azaaba seena jechuu dandeenya. Dalagaa isaanii ilaallee jannataa fi azaaba seenuu isaanii murteessuu dandeenya. Dalagaa gaarii yoo dalage jannata seena, amtuu yoo dalage ammoo azaaba seena jechuu dandeenya. Obboleessi namni tokko yoo du'e jannata yookiin azaaba seena jennee akka murteessinu mallattoon nuuf akeeku jira jedhee gaafate. Nuti ilmaan namaa dhimma kanarraa wanti beeknu hin jiru. Sababni isaa nuti abbaa murtee miti. Waa'ee ilma namaa keessaa fi alasaa sirriitti hin beeknu. Waan ilmi namaa sammuu isaa keessatti yaadaa jiru beekuu dandeessaa? Waan an qalbiitii keessatti yaadaa jiru beektaa? Sababa kanaaf nuti abbaa murtee ta'uu hin dandeenyu. Qaamni waan kana murteessu mootii guyyaa qiyaamaati. Innis Rabbiin uume. Gaafiin kiyyaa murtii nuti janaazaa ijaan ilaallee murteessinu irratti xiyyeeffata. Namichi sun lubbuun hin jiru du'eera. Jijjiirama qaama isaa ilaallee harka, ija yookaan waan biraa ilaallee wantoota kanneen irratti hundoofnee murteessuu dandeenya. I cannot say that many physical changes might be hands or eyes or something else which is especially we can notice. Brother, someone appears. Obboleessa namni dachii tana irratti qormaataaf uumame. Fakkeenyaaf barataa dhibbaatu jira jiyyaati. Ati sanniin keessaa isa tokko. Waggaa tokkoof yoo waliin turte barataan kun cimaadha. Barataan kun jiddu galeessa. Barataan kun ammoo dadhabaadha jechuu dandeessa. Ati barattoota sanniin waliin waan turteef barataan kun tokkoffaa baa jettee tilmaamuu dandeessa. Waliigallee barataan kun gara kutaa lammaffaa ni dabra. Barataan sun ammoo ni kufa jettee tilmaamuu dandeessa. Waliigallee tilmaama akkanaa kanuu ni dandeessa moo akkam? Eeyyan. Waggaa tokkoof barattoota kanneen waliin waan turteef tilmaamuu dandeessaa? Barataan kun qormaata isaa waan dalagee fi obsi. Tilmaamuu ni dandeessaa? Lakki. Barataan kun tokkoffaa baha. Sababni isaa kutaa keessatti deebisaa sirriitti deebisa jettee tilmaamuu dandeessaa? Lakki. Murtii si gaafataan jiru tilmaamuu jechuun ni ta'a ja'anii yaaduu jechuu kiyya. Tilmaamuun ni danda'ama. Eeyyan. Maaliif barataan sun yeroo hunda kutaa keessatti ni hirmaata. Adada barsiisaan waa gaafatuun barataan sun deebisaa kana. Kanaaf abdiidhaan mucaan sun ni dabra jennee tilmaamna. Waliigallee? Eeyyan. Barataan tokko ammoo jiddu galeessa. Tokko ammoo deebisaa tokkollee hin deebisu. Kanaafuu ni kufa jennee tilmaamna.
tilmaama wayita qormaataatis mucaan deebisaa kan nusan tokkoffaa baajattee yaadda garuu barsiisaan qormaata san qabxee ittiin kanine osoo barsiisaan qormaata san sirreessee hin xumurin tokkoffaa baajattee murteessita hin danda'amu tilmaamuu ni dandeessa barataan kun tokkoffaa baajattee tilmaamuu ni dandeessa eega namni tokko du'ee booda jechuunis akkuma barataa qormaata fudhatee saniiti haga qabxiin himamtutti tokkoffaa baajattee murteessuu hin dandeessu tilmaamuu ni dandeessa qormaata haga markata jee osoo si gaafadhe deebisaa naa kennuu dandeessa hin dandeessu tokkoffaa bahuu danda'a jettee tilmaamuu ni dandeessa dhibba keessaa qabxii hagam akka inni argatu naa himuu ni dandeessaa eenyu himuu hin danda'u wanti ati jechuu dandeessu tarii tokkoffaa bahuu danda'a dhibba keessaa 95 argachuu danda'a jennee ni tilmaamna garuu kan sirrii himuu hin dandeenyu maaliif qabxiin isaa qajeelatti himamuu hin danda'u haaluma wal fakkaatu namni tokko yoo du'e dalagaa isaa ilaaltee tilmaamuu ni dandeessa namni kun nama gaariidha hin hatu rabbi tokkochatti amana rabbitti shariika tokkollee hin daballe inshaallah jannata seenuu ni danda'a namichi kun ammoo hattuudha rabbitti hin amanu sanama gabbaraa du'e kanaafuu azaaba seena jettee tilmaamta haa ta'u malee qabxiin nama hundaatuu kan beekamu guyyaa qiyaamaa yeroo ifaan labsamu sani quraanni rabbi mootii guyyaa murtii akka ta'e nuuf himee jira namoonni dachiitti jiraatanii du'an hundi guyyaa qiyaamaa du'a irraa kaafaman nama jalqabaa dachiitti jiraate nabi aadam alayhi salaam irraa kaasee haga nama xumura dachiitti jiraatutti ni kaafaman hundinuu yeroo wal fakkaattuu kaafamanii murtiin kennama wanti ati tilmaamtu sirriis dogongoraas ta'uu danda'a qabxiin dhugaa garuu gaafas beekama namni tokko yoo du'e waa'ee nama sanii tilmaamuu ni dandeessa inshaallah yoo rabbi jannata seena namni kun shirkii dalaga rabbiin cinatti qaama biraa gabbara hattuudha sagaggaala saamtuudha yoo rabbi jee azaaba seena akkanatti tilmaamuu ni dandeessa haaluma wal fakkaatuun rabbi namaaf araaramuu danda'a shirkii garuu namaaf hin dhiisu quraanni suuraa annisaa suuraa afuraffaa aayaa 48 irratti suuraa annisaa suuraa afuraffaa aayaa 116 irratti dhugumatti rabbi shirkii hin araaramu waan sanii gadii nama fedheef araarama jedhe yoo rabbi biratti qaama biraa dabaltee jiraatte yoo sanama gabbartee jiraatte rabbi siif hin dhiisu ana akka nama dhuunfaatti parsantii 100 ofitti amanamummaadhaan azaaba seena kan jedhuu danda'u yoo namni sun shirkii dalage qofa yoo mushrika tahee du'e osoo rabbi biratti qaama biraa ida'ee gabbaru yoo du'e yoo rabbi tokkichatti hin amanne bakka tanatti namni kun azaaba seena jedhee murteessuu hin danda'a kan kanarraa hafe ilmi namaa badii wahii yoo dalage rabbiin yoo dhiisuu fi barbaade isaaf dhiisa nuti garuu amma beekuu hin dandeenyu guyyaa murtii san qofa beekuu dandeenya deebisaasiif kana jeetiin abdadha But we don't know now. We'll only come to the day of judgment. Hope that answers the question.